بالونه تاخذيس كوشي طنو شوفوا نياني برير غبري نيات انتلكو سينانيات مالين دنديسو اكو متأتي تيا توشان بدوتي شان بدو انتي نابين نياتو نياتو مالين دنديسو بر نياتو من انا مسؤول بشانك وتيت اللي كمست بشانك وتيت بابا سيدي جيتو كو غمدو تو قبدو مالف كستغران سبوراسي مالف كوسا جيت يسي كاي كسنتيني جيتو مالف بوسا جيتو تيا انتي بربادة فينا نجيبتو ما جبتكم مالف نسجبها كسنجرين مالف نسجبها لقواتي باية دا مغاري دا كان بوي سافي ديرا اسم بوي Oh. Waa'ee fayyaa kooti akka maallaqis rakkisaa jiru sirriitti hin beeka. Yaali kalee kooti immoo salphaa miti. Kanaafiyyuu waan hin qabullee yoo ta'e dabaltanii mi'a suuqii kootis tokko gurguraatiitti dabala. Jiituun talaqu hin booyini waa'ee qarshiitis hin yaaddayin hin talaqu. Maal abbaasinii seensaa fidduudha. Ilaa suuqiin kee bakka oolmaa kee waan ta'eef هما واي مالك أياد دين تركوا جالس هم بوين ركنا نسنيت تاي هم بوين جيتو واي مالك أسن جنكو واي فياكي تقوفر أيادو كان قبل مالي فكنا تاتاتي نتكرشيد أمني رسين جنيرا هنسي جعلو منجر كان فواي كرشي يادي هم بوين أني ممان كيسان أرقون بربادو دلقو مالو غرانا جباد دون تلقو هم بوين واي قرشي يادي أنا سيجرم تلقو أنا أبان كي سيجر جيتو قرشي يادي جيتو مالهم بوين هذا فرو معلومة روغوني وين جدا أني نكوتي كل نت تأجرا وأنا نتو بنداريا مالو غوني معلومة روغوني نوي أني مالن بي هلا غاس فراس
ollaas nama beeku hunda xinnaadha guddaadha loon jedhee rakkisee kadhadhee fixeen jira. Amma kan naaf waaqa ko isatti iyyuu isa balbalaan. Rukutamaa namicha san ta'innaadha. Inni waaree booda nama jedhee mee laal eenyu? Dhufe. Oh, dirriba. Nagaadha. Akkami? Naguma keeti. Nagaa. Naguma keeti ilma ko. Kam jirtu? Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan akkamire? Naguma. Jarra galata. Akkami ilma ko deemsi kee hin geenye? Nutis kunoo erga intalli keenya Malu afaan duwwaa. dhukkubsattee kaate mee Afaan duwwaa. Amma nyaadhe dhugaa. maal gaa? Hin barbaachisu. Amma nyaadhee dhufe. Hin ta'u waanuma ta'eef Shaayii wettanaa ta'u. garuu intalli keenya tiyyaan akka si dubbistee fi akka abbaa ishiitis bilbilaan wal arganii natti himteerti. Gurri kiyya garuma keessan yeroodhuma dhabeetan malee. Eeyyeen Alsan baay'ee gammade. Akka yaada isaatti osoo biyya san deemtee achi jiraattee achitti baratte baay'ee gammade. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Tiyyaan barnuu dhiistee tooni deemuu jiraachuu hin dandeessu. Nutis jiraachuu hin dandeenyu. Yoo barbaade dhufee tooni ofiisaati ilaaluun hin danda'a. Eeyyee inni dhugaadha. Innis bara dhufee ilaaluu barbaada. Akkasuma. Ani amma dhimmiin dhufeef dhimma biraatiifi. Dhimma maalii? Maaliin akkuma Lakki dhimma jiituutiifin dhufe. Dhimma jiituu? dhimma jiituu. Dhimmi jiituu maal? Maal isinitti fakkaate? Alsan waa'ee jiituu dhagee hedduu gadde. Baay'ee itti dhaga'ame. Akka carraa ta'ee hiriyaa isaa baay'ee walitti siqan biyya Hindiitti ispeeshaalistii kaleeti. Kanaaf dookumentii barbaachisu hunda guuttee biyya sanitti akka yaalamtu waan jedheef kanaaf isa isinitti himuu fi waan tokko mijeessu. Ishoo ilma koo naa jiraadha ilma koo. Dhuguma jettaa ilma koo. Eeyyee qaalee walii bilbilee turre. Yaa Rabbi. Maal jennee dubbanna kana? Maal jenna? Rabbi. Maal isinitti fakkaate? Akkuma isin tiyyaa akka intala keessanitti kunuunsitanii waan hunda gootanii guddistan innis jiituunis jechuun intala isaati. Kanaaf dirqama qaba. Sanuu yoo ta'uu baate immoo akka namaatti yoo yaadne nama haala kana keessa jiru gargaaruun dirqama namummaa. Garuu ilma koo kunoo nuu asitti waan hundatti fixannee jirra. Achitti immoo Alsaan biyyi sunitti waan hundumtuu qaaliidha. Eessaa fida ilma koo? Dhugaadha. Nuti waan qabnu hundatti fixneerra dhala keenya kanatti. Biyya alaa sanitti immoo ulfaatu ilma koo. Maal isinitti fakkaate? Alsan nama baay'ee cimaa, daldalaa baay'ee beekamaa, sanirraan immoo kaampaanii baay'ee kan qabuu fi hojjettoota baay'ee nama of jalatti bulchudha. Kanaaf waa'ee qarshii waan tokko hin yaadina. Kanaaf inni waan hunda waa'ee qarshii waan tokko akka hin dhibbanne jedheera waan ta'eef uumaa waan qarshii yaadu. Ilma koo. Argadhu hin dhabin. Bakka deemteetti milkaa'i. Biyya dhufte kanallee milkaa'itii waan yaadde hundi sii milkaa'e biyya keetti deebi. Ilma koo. Akkasii. Biyya keessa insi eebbisee dhugaatii. Akkaati isin nu yaadda Rabbi isinii fayyaa argadha. Jaalala argadha. Ilma koo kun raajii keessa rakkoo keessaa nu baaftanii. Ammallee rakkoon nurra ga'e kun isinirra hin ga'in. Ameen. Ishoo dirqama namummaati. Homa waan ishoo maal jenna? Maaluma jenna kana? Maal jenna? Maaloo dhugi maaloo dhugi. Waa yaaddan hin qabdan amma dookumentii garaagaraa wanta guutamu waan isinitti himaa. Kanaaf guutee yeroo gabaabaatti biyya san deemte akka yaalamtu waan danda'amu hunda ariitiidhaan akka xumurruun barbaada. Homaa rakkoo hin jiru. Qopheessan hundumayyuu qopheessan isaanii. Raajidha kun. Yaa Rabbi. Nu jiraadha ilma koo. Dhugi. Tiyya?
qabdu. Hanga dabalee isin qabutti. Baasii yaadishi akkam gootu ture. Dhugaanis baay'ee beekamti. Waan si dhugaarsan nama kana qabeenyaa qabu nutti fakkaata. Isatti baatee akkatti cimta kan taate. Ati malatti baatee. Haasaa keenya irratti yoom deemuu murteessita? Akka ilama waaqayyootti torban lama kana keessatti hin deemu. Paaspoortii fi dokumentoota garaagaraas fixaa jiru. Yeroo Firoonis si wajjin arguu jedheeraan deemanis. garuu baasiin isaa sitti mul'atu? Egaa waa'ee baasii nuti tokko akka yaadnee jira. Gaariidha baay'ee namatti tola. Garuu tiyya abbaa keetti yoo masti dhagahu? Dhugaa dubbachuuf kan turatti dhagahamu. Aarsanii kan nama fira dhiyoo tokkotti ni ilaala. Yoo miyyuu taanaan abbaa koo miyyuu bakka naa buluu danda'u. Aarsaan nama gaariidha dhugaa garaa qorraa garuu ifuma godhee hin jiraasa. Baay'ee namatti tola. Garuu gara biyya kanaa dhufu? Ammaaf biyya hin dhufeen si ilaalaa jedhee jira. Bara dhufu garuu akka dhufu natti ta'ee jira dirqama. Kastaan gaariidha. Xumurtee hojjetan. Xumuree gaafa dhedheen kee. Gadda fi nagaa sana barbaada sanis. Jiitu dhugaa akkamitti akkan gammade sitti himuu hin danda'u. Ammaati yaalamtee deebituutti ani baay'ee jarjara. Bravo. Akkamitti akkan isheetti himuun beeku. Yaalanaaf godhamuuf baay'ee waan gammadeeyyuu keessi koo gaaffii dhaabatamaa jira. Ani kana caalaa baachuu hin dandeenye. Kan godhee itti mul'ata. Jiitu ammaati kan si dhiphisuun sirra jiraatu waa'ee fayyaa keetii qofa. Waa'ee isaa dhiisi. Kan ruusu fayyaa keeti. Sana booddee itti deebina. Dhiisi waa'ee isaa. Waa'ee fayyaa keetii qofa dhiphatu hanta. Ni ilaalama. Nama isheen jaallattu gargaaraasee. Amma maqaalee isheen jiraadha. Kana akka waan hin ishee goyoomsee fudhachaa fidan jira. Ati garuu nan amantuu yaadu. Dhimma kana anaaf dhiisisin jedheera. Anaaf dhiisi akkan sirreessetti nan sirreessaan kan. Ati waa'ee fayyaa keetii qofa yaadi kana booda. Tole maal yaadde? Amma sa'aatiin itti hojiidhaa ba'u ga'eera waan ta'eef gara manaa deeman sitti ma waa'ee isaa. Dhugaa biraa. Guyyaa kanatti tuuta namaan jirtu ta'ee maal akkan ta'u hin beeku. Baay'ee itti kana ammoo hiriyoonni koo hin beekan isin mala. Iccitii kee hunda isaanatti mukeetiif ani baay'ee carra qabeessa jechuudha. Carra qabeessa jettaa. Dhiphina malee malee siif dabale. Dhiisi malee jiitu maaliif akkas jettaa? Ani tokkoon daqiiqaa si waliin dabarsuutti baay'een gammada. Ani amma kan na dhibbisaa jiru yommuu ati yaalaaf gara alaa deemte kophummaa koo akkamitti kan danda'a kan jedhu sana. Yaa isallee dhugaatee jirti. Haala kanaan namni guyyaadhaan qola. Deemaan jira waan ta'eef sis achumaan si geessaa jabaadhuutii ka'e. Jabaadhu. Ka'e. Jabaadhu. Dhagaa dhageessisaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa erkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira. Baankichi akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata, qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.
Ejo. Ada bro. Yes, itu. Seeni as jirra. Aha. Maal eessa deemteeti nuti laaqana nyaachuuf si eegatti jirra. Abdiisaatu naa bilbilee. Abdiisaa keenya moo? Eeyyee. Maali maal ta'e? Kunoo wayiif isinii taati. Waanuma dandeenyu wal bira dhaabbachuu qabnaa jedheeti. Qabadhaa jedheeto. Wayuuf isinii taati jedhe. Ofiifis rakkanneeti namas rakkisaatii jirraan. Maal goonaa? Maal goona? Akka nuu kennetti rabbisaaf haa kennu. Rabbisaaf haa kennu malee hin dhabin. Kana caala maal jedhu? Tiyya. Jiituun eenyu wajjin deemi? Firoo firiyoota ishee wajjin deemte abbaa. Firoon hayyama argatee? Hayyama argachuullee argateera. Waggaa lamaa fi heeyyama hin beekuu jedhe. Tole. Ragaa jiru hunda dhiyeessee obboleettiin tuula jala dhukkubsattee rakkachaatiin jira jennaan hin heeyyamaniidha. Garuu abbaa firoo koo ijoollee koo sadan kana dhabee kophummaa isaa waan hin danda'u natti hin fakkaatu. Ana baay'ee natti ulfaata. Tiyyaatu. Abbaan kee garuu ji'a kana hunda akka turtan maaliif barbaade? Kaan dhiisati baasisaatu hin danda'a baay'ee rakkisuuni. Dirribaanis saalsanis akka jedhanitti kalee bakka buusuun baay'ee salphaadha. Garuu eegii yaalii argattee booda yoo xiqqaate ji'a sadiif infekshiniin akka hin uumamneef achuma mana dhuunfaa kireeffatee qophaa isheetti akka yaalamtu barbaadeeti. Tiyyaatu. Inni samma kanan wajjiniin dadhabee baasiin kun hunditti baay'atu. Yoo ta'ellee asuma dhuftaniitu biyyatti deebitanii asumatti waan barbaachinu goonee fi asumatti kunuunsine wayyu baasiin kun hundi kana waan meeqa ta'an wajjiniin. Egaan san waa'ee baasii namni tokko akka hin dhiqannee jedhee jira. Anis isinirraa fagaadhee jiru. Natti ulfaatu fayyummaa jiituu ifachuma turtee sirriitti yaalamtee deebinee dhufuun fayyaa. Isinoo waa'ee mana sanaa akkam goota? Tiyyaatu waa'ee manaatillee namoonni mana keenya nurraa bitanii namoota baay'ee gaariidha. Rakkoo keenyas waan hubataniif ji'a sadis haa ta'u ji'a ja'as ta'u isiniif turraa anuun jedhaniiru. Sana booda immoo gaammoo rabbitu beeka. Sana booda waaqatu beeka. Adara. Jiituu yaalishii xumurtee ammas deebitutti waa'ee mana gurguruu kana akkatti gadi hin kaasne. Yaalishii xumurtee yommuu deemtu arguunis dhaga'uun ishees waan hin oolleef yoo suuta jenneetoonitti amma dhageechi taanan dhibee ishii caala kan ishee miidhu manni kun bittinnaa'uu isaati. Kanaafuu giiftii koo adara. Adara firootti sirriitti itti himaa akka ittiin himne waa'ee rakkina ishee fuulduratti naasa'ina. Na jalaa wanti dhabee. Angaruu baay'ee wanti dhabee. Magaa kun deebi'ee dhufu mana umurii koo amma kana guutuu keessa jiraadheen argu jechuudha. Tiyya waan kanaan dhiphatin. Tiyyaa maal taate? Maaliif akkas jettaati? Isheen fayyitee nagaan haa dhuftu fayyaa argattu malee kan hojjennee tooni boruun arganna. Kun sinin dhiphisu bara. Waaqa kadhannee isheen bakka deemte biyya isheetti fayyaa ishee qabattee nu adeemtu inni guddaan kana qofa. Intala ko. Cinqamin. Intala ko. Bareedduu ko. Takkittii ko. Hin cinqamin waan hundumaa jajjabeessi. Rabbi sin faana haa ta'u. Jiitu of jabeessi. Hoo maal taatu? Fayyitee naa deebi. Kana booda imimmaan keessa irratti arguun barbaadu. Hin booyin. Of jabeessuu qabdan tala. Hoo sodaate. Harmee silas of jabeessuu malee filannoo maaliin ta'a? Hoo maal taatu? Filannoo baay'ee qabdi akkasin jedhee dhala. Akkasin jedhee waaqatu jira. Hoo maal taatu?
Ijoo manjito. Tokko lekan laafame. Jitu. Qophoftani? Baajira. Hundasaa walitti qabdee? Waan tokko kana laafame dha. Kana sitti dabalee sinan qabatee Tolarme. Waaqni nagaan bobbaasee nagaan sinaa Amin arbee qoomee. Wanta laaffata hin jiru. Intalli kiyya deemtee fayyitee fayyummaa isheetii dhufte akka durii akka burraaqu rabbi naa taasisu uumaan jedhu kan biraa. Imboyin. Yolee fuulduratti imboyin. Harmee maal taatee maa boossaa? Kuma tokko yaadde waaquma nu biratti. Harkumaa namaan kun nyaachuu sin deemtanii sin dhabee kohummaa kun na godhataata. Ijoollee ko kunoo rabbi karaa kanaan immoo akkasitti nu rakkisuus karaa kanaan immoo kana furmaata nu kenne akkanatti nu mijeesse hawaaqni akkana nu mijeesse galata isaati malee maan jenna ijoollee fuulduratti hin booyin maal taate akkasin ta'in hin booyin ijoolleetti hin booyin kana otoo ta'uu baate hoo akkam goona turre jabaachuu nagaan dhaqaati nagaan galaa jedhi malee Tuni nagaan nagala maalan jedha maalin hin jettu akkuma si kennadha maalan jedha haadha firoo maal taate jiitu ko hin booyin intala ko homtu homa fayyitee deebi kanaaf akkas hin ta'in Maal taatanii maa boossa maal taatanii? maaltu maal ta'ee otoo kuni ta'uu baate hoo otoo mucaan kuni waan kana gargaarsa kana nuu godhuu baate hoo maal taana kanaafuu hin booyini nagaadhaan dhaqaati nagaan deebi'aa jedhi malee maayin jabaachuu sirra jiraata akkas malee mee boru jaallattanii yeroodhaan ka'aati rafa yeroodhaan rafaa Tolarme. rafa ji ka'aati rafa Era